Injinar Simmanyaw Baqqalaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Injinar Simmanyaw ganama har'aa Finfinneen naannawa Masqal Addabaabaayii jedhamutti konkolaataa isaa keessatti du'aan akka argame gabaafameera. Sababni du'iinsa isaa ammaaf wanti beekame hin jiru. Reeffi Injinar Simmanyaw gara hospitaalatti geeffamee qoratamee jiraachuun maddeen keenya nuuf ibsanii jiru. Magaalaa Awwadaay keessatti dhukkaasa halkan edaa banameen lubbuun namoota 3 dabree jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti dhukkaasa milishaa Kadir Ibrahim jedhamu irratti banameen namoonni 3 lubbuun akka dabre gabaafameera. Maqaan namoota ajjeefamanii Hangaasaa Suufii Muhammad Ibrahim Iliyaas kan jedhaman yommuu ta'an ummanni akka milishaan kun arra dura asirraa ka'u waywaataa turanis dhageettii dhabuun kunnoo yakka dabalataa raawwataa jira jechuun gabaasaniiru. Magaalaa Jijjigaa keessatti abdiilleen hoteela abbaa qabeenyummaan isaa Oromoo ta'e hoteela Siitii Kiraawun cabsuun guyyaa har'aa meeshaa hoteelichaa keessa ture hunda akka saame beekameera. Humni liyyuu haayilii Somaalee abdiilleen bobbaafaman guyyaa har'aa konkolaataa 2 meeshaa hoteelichaa saamanii akka deeman gabaafameera. Abdiilleen wayitaa jumlaan naannawa Somaalee keessaa ilmaan Oromoo ajjeesaa fi saamuun ari'ee sana hoteela kunis kan Oromooti jechuudhaan hoteelicha cufaa akka ture beekameera. Haaluma kanaan hoteelicha fulbana bara 2017 irraa eegalee abdiilleen cufamee kan ture ta'us guyyaa har'aa cabsuun meeshaan hoteelichaa hundi akka saamame beekameera. Abdiilleen Oromoo miliyoona 1 ol qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqisuun kaan ajjeesee garii hidhuun yakka addunyaa kan kana gubbatti raawwatamee hin beekne raawwatus hanga guyyaa har'atti to'annaa jala ooluu dhabuun guyyarraa guyyatti ilmaan Oromoo ajjeesuu fi qabeenya saamuu fi gubee mancaasaa akka jiru eenyu jalaayyuu hin dhukatu. Yeroo hammaa kanatti dubbiin abdiillee